kanaala qabatamaa biyya keenyaaf ta'u sirna dinagdee hunda keessaa waraabbachuun akka danda'amu dubbata. Wantoonni kanaan dura ijaarranne gaarii kan iddoo birootii argannu irratti dabalachaa rakkoo dinagdee Itoophiyaa walxaxaa fi gadi fagoo ta'e kana jijjiiruu qabnaa jedha. Achitti humna nuuraa yookiin the power of imagination baay'isee kaasaa ilaala. Mootummaan ida'amuu mootummaa kalaqaa fi hojii uumuuti yookaan entrepreneurial government jedha. Bal'ina isaa kitaabicha dubbisuun argattu. Sana booda gara boqonnaa tokkootti ce'a. Boqonnichi laga mormor yookiin Abbaay irratti bishaan dheebochuu yookiin Abbaay liji uhaxammaa jedhee eegala. Mammaaksu kun gowwaan bishaan keessa dhaabbatee dheebota kan jedhu waliinis wal fakkaata. Rakkoo Itoophiyaan dabarsitee fi itti jirtu takkaa lamaan tarreessa. Osoo uumamaan badhaatuu taatee jirtuu, osoo ummata kana danuu qabduu, akkamitti biyya hiyyeetti fi duubatti hafte taate jedhee eegala. Rakkoolee bulchiinsaa fi mootolee Itoophiyaa keessattuu bara Minilikii hanga bara